Okay, har'a ammoo jechoota naannoo dhugaatiitti wantoonni dhugnu wajjiniin kan wal qabatanii jiran buusii, itti guutii, xiqqoo sheeraatii, qammasii, sochoosii kanaaf kan kana fakkaatan ni ilaalla jechuudha. Interesting. So inni jalqabaa mee buusi, naa buusii ni jenna. Naa buusii. Afaan Ingiliffaatiin naa buusii jechuu yoo barbaanne maal jennaa? Naa buusi yookiis immoo naa buusii ni jennaa. So buusii jechuu barbaanne maal jennaa? Afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Hey Chala, can you try it? Pour it. Yes, can you repeat it once again? Pour it. Excellent. Pour it jennaa jechuudha. Pour it jechuun buusii jechuudha. Buusii jechuudha. Fakkeenyaaf naa buusii yoo jenne pour it for me jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu pour it jechuun buusiidha. Interesting. So inni kan biraan immoo itti guuti. Waan tokko gaafa namni nu buusu buna haa ta'u, bishaan haa ta'u, dhugaatii kan biraa haa ta'u itti guutii ni jenna. So guutii itti naa guutii jechuu barbaanne maal jennaa? Fill it or top it up or fill it jechuu ni dandeenya jechuudha. Fill itis haa ta'u, top it upis haa ta'u kan filattan fayyadamuu dandeessu. Garuu itti guutii jechuu yoo barbaanne isa kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. Xiqqoo isheerraa qammasii. Xiqqooma isheerraatii qammasii ni jenna yeroo baay'ee. So qammasii irraatii qammasii jechuu barbaanne maal jennaa? Taste it ni jenna jechuudha. Xiqqoo ishee irraa qammasii jechuu yoo barbaanne taste it jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. Okay. Sochoosii. Fakkeenyaaf akkas sochoosii dhugaatii tokko haa ta'u waan tokko haa ta'u sochoosii ni jenna. So sochoosii ni jenne sochoosuusaa like sabbunaatti waliin makoo osoo hin taane akkasumatti guutummaa sochoosu jechuudha. So sochoosi jechuu yoo barbaanne shake it jechuu ni dandeenya jechuudha. Shake it jechuun sochoosii jechuudha. Sochoosii jechuudha. Interesting. Mee isin immoo afaan Ingiliffaa qadaaddiisaa qadaadii yookiin qadaaddii itti godhii yookiis immoo qadaadii ni jenna. So akkasana jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaa maal akka jennu deebii keessan koomentii jedhanuuf kaa'a. Afaan Ingiliffaatiin qadaadii jechuu yoo barbaanne nama tokkootiin maal akka jennu deebii keessan koomentii jedhanuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. See you again. Thank you.